Hayyeen ashamaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota maatii chaanaal Abeeloof nagaan araarri jaalalli waaqayyoo lafaaf bakka jirtan golee jirtanitti isiniif abaayatu. Hordoftoota kiyyaa anaadhuuf baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa jechuudha waan ani isiniif qabadhee dhufeen jiru. Wantoota mana keenya keessatti fayyadamnurraa qaama keenya yookiin immoo bibbitii keenya yookiin immoo bobaa keenya jala jechuudha. Bobaan keenya akkuma beekamu biyya ho'aa keessa jirra. Biyya ho'aa keessatti bobaan keenya akka nu jalaa hin gurraachofne akkasumas immoo foolii badaa akka nurratti hin baafne nuti mana keenya keessatti rimideetii yookiin immoo ingredientii adda addaatiin jechuudha mana keenya keessatti haala ittiin ofirraa ittisnu isiniif qabadheen dhufeen jira. Hordoftoota kiyya chaanaalii kiyya like, share, subscribe gochuu akka hin daganne. Egaa manuma keenya keessatti jechuudha namni tokko ofitti amanamummaa qabaachuudhaaf qaamni isaa yookiin bobaan isaa jalli qulqulluu ta'uu qaba. Maaliif yoo jettanii ofitti amantee qaama uffata kee qulqulluurra bobaan kee jalli qulqulluu yoo ta'e sin qaanessu. Maaliif uffatoota adda addaa shoortii akka kanaatti yeroo uffachuu barbaadan akkasumallee nama bukkee yeroo teessan nama bira yeroo dabartan mana namaa keessa yeroo hojjettan jechuudha. Bobaan keenya jala yoo xiraa'ee namni illee nama jibba. Ofitti amanamummaa nama baay'ee wajjin namni jaalalli isa wajjin nama wajjin rileeshinii bakka hojii bakka hundumaa walitti dhufa waan ta'eef bobaan keenya hin xiraaha taanaan hagamiyyuu bareedi hagamiyyuu uffadhu namni sin jaalatu jechuudha dhugaa dubbachuu. Kanaaf immoo rimideetii isaa jechuudha mana keenya keessatti haala ittiin hojjetannu isiniif qabadheen dhufeen jira. Hordoftoota kiyya turtiin keessan hanga dhumaatti na wajjiniin haa ta'u. Waan ani hojjedhu hundaa na wajjin hordofaatii walumaan hojjenna na wajjiniin ta'a. Egaa amma jechuudha wanta na barbaachisan isiniin jedhee hundaa isiniif qabadheetiin jira. Isaanis immoo wanti na barbaachisan kuni sukkaara yookiin immoo suugar kan jedhamu jechuudha. Sukkaara yookiin immoo suugarii keenya kana jechuudha haga barbaannu haga nu ga'a jennee as maankaa xiqqishuutti jechuudha. Sukkaara as naqattu yaani maankaa xiqqooshiitti 2 jechuudha. Ani ammaaf kanan barbaadu maankaa xiqqooshiitti 2. Akkasumas immoo wanta na barbaachisan damma jechuudha. Damma eenyullee kan mana abdanii jirtanii hani jechuudha. Hani kanallee akkanuma maankaa tokko jechuudha. Damma maankaa tokko jechuudha. Haala erga damma maankaa tokkotti goonee asumarraan jechuudha. Loomii cuunfaa loomii kana jechuudha walumaanii kunneetiini loomii haguma xiqqaa kana jechuudha loomii itti cuunfinaa jechuudha. Haala loomii itti cuunfinee qopheeffan cuunfaa loomii xiqqeessa baay'ee illee miti hayya. Egaa jechuudha asumarraan waliin dabaalatu wal keessa toshitanii maktu jechuudha mix. Argitanii wal faana mixii gootanii kunoo akkasitti erga mix gootanii ammallee teessanii ma eegdu jechuudha. Kunigaa iskraabii gochuu yookiin immoo moisturaayizii dursa jechuudha. Moisturaayizii gochuu qabna. Haala asumarraan kaawwannee jechuudha. Ammas kunoo qodaa duwwaa qulqulluu kan ta'e qopheeffadheen jira. Innis maal na barbaachisa jechuudha. Yuugaardii jechuudha. Yuugaardii hin beektu kunoo laala. Yuugaardii yookiin almaraayii kunoo yuugaardii fresh yuugaardii jechuudha. Yookiin immoo arabiffaatiin zibaatii akkasumas immoo ingiliffaatiin immoo yuugaardii itittuu kan jennu jechuudha. Amma itittuu kana hagami godhaa maankaa tokko jechuudha. Maankaa tokko na barbaachisa. Amma maankaa tokkotti nan naqadha jechuudha. Haala egaa erga maankaa tokko itti naqadheeti ammallee maal na barbaachisa jechuudha. Dammi bakka hundumaattiyyuu hin hafu waan ta'eef ammallee damma maankaa tokko jechuudha. Damma maankaa tokko. Okay, erga damma maankaa tokko itti gootanii ammallee cuunfaa loomii xiqqooshee jechuudha. Loomii xiqqishuushee itti cuunfitu jechuudha. Loomii xiqqooshee
baay'ee miti xiqqoo ishee loomiitti cuunfitu jechuudha. Egaa loomii itti cuunfitanii amma wanta nu barbaachisan jechuudha. Kunoo irdii yookiin immoo tarmik kan jedhamu jechuudha. Irdii yookiin immoo tarmikii namni wallaaltan tokkollee hin jirtanii jechuudha. Irdii yookiin tarmikii kiyya maankaama xiqqishuu tokko maankaama xiqqishuutti jechuudha. Hin baay'isiina garmaleeyyuu hin baay'isiina irdii keessan hayyee. Egaa isa kanallee sirriitti jechuudha. Mix well sirriitti waliin maktuu jechuudha. Sirriitti waliin maktuu haala kanaatiin jechuudha. Argitanii sirriitti akkasittiin waliin maktuu. Amma kunoo kana lamaan qopheesse. Kana lamaansaa itti fayyadamna jechuudha. Amma gana ordofaa hundumti keessan akkaataa ani itti fayyadamuun itti fayyadamtu. Isinillee na waliin ta'a isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa hunduma isaallee waliin fayyadamna jechuudha. Amma duraan dursee qaama kiyya yookiin immoo bobaa kiyya jechuudha bareechee miiceetanii immoo fooxaa kunuun jira. Fooxaa waan akkasiitiin immoo miicee haala kanaan akkasittiin gogseen dhufeen jira. Dursitanii osoo hin fayyadamin qulqulleessuu qabdu. Saabunaatiin miiccanii qulqulleessitanii isan booda fooxaatiin akkas gootu. Hayyee egaa jechuudha. Xiraa bobaa keenyaaf jechuudha. Dursa dammi akka dhukkuboota adda addaafillee baay'ee bareedaadha. Akkasumas immoo sukkaarri immoo gogaa keenyarraa akka riifireeshii ta'ee gogaan keenyi ifaa ta'u dammii fi sukkaarri kanaaf nu gargaara. Loomiin immoo maaliif nu gargaara? Bakteeriyaa yookiin immoo fangasiin akka qaama keenyarra taa'ee foolii badaa nutti hin finneef nu fayyada. Hayyee amma jechuudha. Erga akkasitti qulqulleessitanii dammaa fi sukkaara kana jechuudha. Isa kana dursa isa kana fayyadamtu jechuudha. Egaa akkas gootanii akkasittiin jechuudha. Daqiiqaa muraasaaf haala kanaan moistiraayizii gootu. Daqiiqaa gara 5 gara 10 ol jechuudha. Tushitanii akka qaamni bobaan keessan kana akka hin gurraachoofneef yeroo hundaa akkasitti eeggachuu qabdu jechuudha. Akkasittiin maasaajii gootu daqiiqaa 10. Hayyee asiinillee akkanuma. Asiinis jechuudha haaluma amma kanaatiin akkanuma. Anamma dafeen viidiyoo waan hin hojjedhuuf daddafeen godha. Daddafee. Moistiraayizii gootu. Akkasittiin jechuudha. Akkasitti daqiiqaa 10 moistiraayis gootanii toshitanii jechuudha. Daqiiqaa 10 toshiitii. Anamma viidiyoo waan hin hojjedhuuf daddafee godha. Hanga daqiiqaa 10 akkasitti daqiiqaa 10 jechuudha. Akkasitti turta. Akkas daqiiqaa 10 akkuma waan ispoortii hojjettuutillee akkasitti daqiiqaa 10 akkasitti ofirra tursita. Hayyee ofirra tursineen daqiiqaa 10 booda jechuudha. Nan isinitti deebi'a. Turtiin keessan ammallee ana wajjiniin haa ta'u. Daqiiqaa 10 booda maalirraa akka hin ga'e maal akka godhullee waliin hubanna jechuudha. Toshitaniitiin haala kanaan sukkaara haala kanaan jechuudha. Toshitaniitiin na hordofuu qabdu. Daqiiqaa 10 booda immoo walitti deebinaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa kunoo daqiiqaa 10 booda jechuudha. Daqiiqaa 10 erga ofirra turseeti miicee dhufe. Kunoo haala kanaan miicee dhufe. Ilaala. Egaa amma maal gootu fooxaa kanaan bareechituu jechuudha. Fooxaa kanaan bareechitan. Kunoo kana fakkaata. Baay'ee bareedaa jechuudha. Baay'ee lallaafaa dhugaa rabbiiti. Laslas yeroo jedhan bobaa keessan jaalallee isinitti fakkaata. Akka waan fuula keessaniitti laslas jedha jechuudha. Hayyee ammallee kunoo argitanii isheen kun gurraattiidha. Durumaayyuu maaram nama ungatti jedhan habba kaalla kan jedhan jechuudha. Ishee kana kunoo dhugaa rabbiiti baay'ee laslas jedha. Baay'ee tokko jechuudha. Fuulli isaallee dhugaa baay'ee namatti tola. Ofitti amanamummaa nama taasisa jechuudha. Hayyee egaa amma jechuudha
amma erga akkas gootanii erga moisturaayizii gootanii erga miiccanii qulqulleessitanii fooxaatiin bareechitanii gogsitanii harga gogaa ta'etti jechuudha. Inni kun maaliif sin fayyada? Daarki under arm jechuun gurraacha bobaa keenya jala akka bobaan keenyi gurraacha'ee bifti isaa isin hin jibbisiisneef kan nu fayyadu isa kana. Irdiidha, dammadha, loomiidha. Haala egaa jechuudha. Isa kanallee ani akkanumaan itti fayyadama, harkumaan itti fayyadama jechuudha. Harkaan itti fayyadama maankaarra jechuudha. Maankaarra harkaa yoo itti fayyadameen natti tola. Waan hundumaattiyyuu maankaarra kana. Kunu isallee kunu akkasittiin moisturaayizii gootu yookiin immoo maasaajii gootu jechuudha. Wayyaa keessan hin ta'u. Ashaan irdii waan ta'eef irraan badu. Irdii of eeggannoo gochuu qabdu jechuudha. Ashaan wayyaa shoortii uffadhaa. Wayyaa shoortii uffadhaa. Erga wayyaa shoortii gootanitti haala kanaan. Baay'ee tokko jechuudha. Dhugaa rabbiitii. Ilaa fooliinsaas fooliin qaama keessanii akkasumallee bareedaansaa jechuudha. Bobaa jala isinitti hin fakkaatu. Dhugaa isiniin jedha itti fayyadama eenyullee taanan mana nama eenyullee kan jirudha jechuudha. Yoo itti fayyadamtan yeroo gabaabaa keessatti naannoo bobaa keessan gurraacha'e itti naannessaatii kunoo haala kanaan masaajii akkasittiin daqiiqaa irratti fudhadha. Hanga daqiiqaa 10 akkas hin gootu jechuudha. Haala kanaatiin masaajii akkan wayyaa keessanis hin ta'u. An uffata halkanii waan ta'eef homaa rakkoo hin qabu. Asiinillee akkanuma gootu jechuudha. Asiinillee wayyaa keessan itti akkas gootu. Tolchitanii jechuudha. Amma daarkii hin qabu jechuudha. Gizee duraa akkana gugurraacha'uu ta'ee ture. Anillee yaalee narraa bade. Battala narraa bade jechuudha. Amma ofitti amanee fooliisaallee yoo waan fe'e ta'ellee bobaan kiyyaa xiraa'u. Kunoo akkasitti hanga daqiiqaa 10 hanga isinitti tole hanga daqiiqaa 10 hanga daqiiqaa 20 asumaan hin tattabattu. Argitanii ofitti amanamummaa isinitti taasisa jechuudha. Haala kanaan akkasitti hanga daqiiqaa 10 ofirra tolchitanii walitti deebina ammallee jechuudha. Daqiiqaa 10 booda walitti deebina. Egaa daqiiqaa 10 booda rizaaltii yookiin immoo maalirraa akka ga'e walumaan hordofna jechuudha. Kunoo akkasittiin itti fayyadamtu. Hundumti keessanillee amma daqiiqaa 10 booddee isinitti nan deebi'a. Laayik gochuu hin dagatiina. Egaa hordoftoota kiyya kunoo amma haala kanaatiin irdii sanillee daqiiqaa 10 erga ofirra tursiitii uffata kiyya ofirraa jijjiiree miiccadhee shaaworii galiitiin dhufee jechuudha. Kunoo amma bobaan kiyya haala kanaan bareedduu taatee jirti. Las jettee bareeddee jirti jechuudha. Kunoo haala kanaan mana keessan keessatti gatii salphaa haala salphaatiin wanta tokko otoo isinirra dheeratiin itti fayyadamuu dandeessu. Hayyee hordoftoota kiyyaa amma ammaatti turtiin keessan waan ana wajjiniin ta'e galatooma. Hundumti keessan laayikii hin dagatiina. Laayik godha. Hiriyoota keessan biraallee sheer godha. Qaqqabsiisaa isiniin jedhaa. Turtii gaarii isiniif hawwa. Isin jaaladhaa.